Dura dursoo oduu gurguddoon gartee guyyaa rantanaa akkumaan isinii himaa jirutti tan dura dursoo tan Raashaadhaatii fi Yuukireen jidduudhaati. Oduu guddoon rantanaa. Okay? Tan Raashaa fi Yuukireen jidduudhaa tuni waan ajaa'ibaatu keessa jira. Wanni sanii maali yoo jettan guyyaa dheengaddaa hogguu gartee itti gaafatamaan CIAdhaa deemee Raashaa dhaqe. Inni kuni amata jaakeessa jechuudha. Oo xiqqaate amata 5 booda olaantoota Ameerikaadhaa kan gartee akka gartee gaa minister levelii takka gartee diplomatoota Ameerikaa ol aanaa ta'e kan Raashaa dhaqe isa kana qofa jechuudha. Amata 5 keessa. Hogguu achi dhaquu itti gaafatamaa gartee waa'ee isaa jechuudha. Itti gaafatamaa basaastummaa kan biyya Raashaadhaati wajjin marii godhanii turan. Mariin isaanii san sa'a 4 oli. Okay? Marii xixiqqoodhaa miti wanni isaan godhan. Marii tanarratti waa lama jajjabduudha tarra mari'atan. Tan gartee amma asitti gartee irraa haasoo barbaadu. Lameen akka gartee odeessaa jiranitti lola Yuukireenii fi Raashaa jidduudhaa akkasumas Yurooppii wajjin walitti hidhaadha lola sani takka. Tan lamadaa lola Iiraanii fi Ameerikaa kana. Okay? Lola kana lachuutu wanni waliif fidu Ameerikaatu boodarra jira. Lola kana lachuutu wanni gartee daranuu waliif fidu meeshaalee lola kana lola lachuutuufu Ameerikaatu baasu jira. Misaayiloota. Okay? Yeroo ammaan tanaa misaayiloonni kuni gayaadhaa miti. Bikkayyuu hin jiru. Okay? Hangi hafe kan lubbuu isaaniitiin eeggatan. Kan gartee Ameerikaanis bikka barbaachistuudhaan eeydu. Kan warri Yurooppiidhaatis bikka barbaachistuudhaan eeggatan. Malee kan gartee isaan bira dabree deemanii Yuukireeniif kannan hin jiru jechuudha. Okay? Dubagaa kana keessatti yoo gartee akka ammaan tana Raashaan lola kanatti gaggeessaa jirtutti yoo itti fuftu taate baatii lameen tana keessatti Yuukireen tuni nu kufti. Okay? Dhiironni dhagayaa jirtanii. Yeroo gabaabduu keessatti Yuukireen tuni kufuftee si jechuudha. Baatii lama odoo hin geenye keessatti. Maaliif? Waan itti misaayiloota ofirraa eeganiin hin qaban. Okay? Raashaan ammaan tana akkuma gartee amma dura isin himaa jirutti Raashaan misaayiloota gurguddaadhaan Yuukireen tana haleelaa jirti. Arraan tanafaa bikka isaan dhawan silaa gartanii gaasirran agarsiisuu hin danda'u malee bikka gartee dhugatti magaalaa guddittii isaanii Kiyev tana bikka gartee meeshaalee waraanaa itti storage godhanii fi bikka gaazaa walit jira gartee wanni kun akka malee guddoodha bikki san. Okay? San ganama kana dhawanii ilaa galgala kana wanni san akka malee balbalaa jira. San qofa odoo hin taane haleellaa biraa ta'an isaan godhan Black Sea gubbaarra dooniileen takkallee akka gartee olii gadi hin deemne godhaniiti jiran. Arraan tana doonii Tarkiidha tan gartee meeshaalee gargaarsaa takka meeshaalee lolaatiin isaan ammoo humanitarian jechaa jiran. Meeshaalee humanitarianiidhaan gara Yuukireen deemaa jirtu dooniin san haleelamteeti jirti. Akkuma amma dura isin hime Raashaan Yuukireen bahara irrattis karaa lafaatiinis samiidhaanis dhukkeetti kaasaa jiran. Kana wanni godhaniifis akka gartee hamileen isaan cabxee waraanni isaaniitis waan barbaadan hin arkanne akka isaan if duuba deebi'an inumaatu gartee masanirra jiranii beeka. Okay? Yuukireen tana keessaa ilma ummanni isaanii waraana kanatti ida'amuu hin barbaadan lola kana godhuus hin barbaadan akkuma gartee biyya teenyaatti mootummaan Yuukireen tuni ummata gartee harka wantaan qaataadhaan walitti hidhanii okay? Harka isaanii hidhanii kaateenatti kaanii gartee saniin fuudhanii manarraa fi bikka isaan jiran hujiis manaas karaa deemu jiraatanis fuudhaniiti dirree lolaa keessaa jiran. Inumaatu duraan leenjisaati turan. Leenjisaniiti dirree lolaa geessan. Amma akkasii miti. Amma nama jiraa qabaniituma dirree lolaa geessanii lolatti gartee meeshaa harka kaayanii waraanatti gartee gaggargalchan jechuudha. Amma waraan akkas godhaa jiran. Okay? So gaaga calootti hubadhaa waan deemaa jiru.
Kana gubbaarraan tooftaaleen waraanni Raashaadhaa gartee itti gaggeessaa jiran keessattuu diroonnan adda addaatii fi ammaasis gartee waraana kanarratti akkaataa gartee bataaliyaanota adda addaa takkaa gartee seeliilee adda addaa tana firiitti jala deemanii haleelaa jiran kanarratti warri Yuukireen firaa dhorkuu hin dandeenye. Duba gaa kana eegaan isinii hime booda rakkoon ammaan tanaa gartee tan mootummaan Ameerikaadhaa warra Raashaati wajjin itti marii godhuu barbaaddu guddoon takka teknoolojii warri Raashaadhaa lola Yuukireen wajjin gaggeessaa jiran kanarratti dabarsanii warra Iiraaniif kannaniitu hedduudha jaanii waan yaadaniif. Wanni tuni lola Iiraan kana akka gartee Iiraan jabaattee Ameerikaatti firaa dhorkuu dandeessu godhaa jiraadha. Inumaatu tanaatu akkaataa warri Iiraan kuni bikka waraanni Ameerikaadhaa jiru hunda itti haleeluu dandeetti Raashaatiin. Raashaan kanarraa yoo if duuba deebite irra wayyaadha jechuudhaaf. Tuni tan obbolummaadhaati takkaa gartee kadhachuudha. Isin galtee dubbiin akkuma amma dura isiniin jee yeroo gartee basaastoonni gurguddaan gatta'anii walitti haasoon isin himeetiin jira amma duraas waa'ee basaastotaa kana ni yaadattanii warri mana keessa jirtanii yaadattanii durdursoo isinuma yaadachiisuun isin jechu jira. Itti gaafatamoonni basaasaa akka gartee itti gaafatamoota takkaa'u poolitishaanotaa mitiin isiniin jee. Itti gaafatamoonni basaastoota gurguddaan ni yaadattanii hedduun keessan galatooma. So tanaafuu hogguu gartee basaastoonni gurguddaan dhufee taa'ee wal bira taa'ee gartee walitti haasa'u marii hogguu godhan dhugaa walitti himuudhaaf waan biraatii miti. Dhugaa kana keessa maal jechuu yoo isin kanan goone nuti kana goonaadha. Laal dhugaa walitti himaati dhugaa kana keessa wal haleeluunis ni jirti beekaa. Wal dura ta'anii walitti himaniiti hogguu gartee yaadarratti waliin galle yaadni san kan karaa lolaatti gartee xumuran ta'a. Isiniif gala waan hin jechaa jiru. Dura dursoo gattaaniiti gartee kana dhiisaa akkana nu godha nutis kana isiniif goonaatiti kana isinis kana godhaadha dura dursoo mariin saniin eegalamti. Achi booda mariin tuni deemteeti gartee waan kana dhaabaadha. Waan akkana kana dhaaba meeshaa isin Iiraanii kannaa jirtan tana dhaaba. Akkasuma sanitti gartee bikka waraanni keenya jiru itti himuu kana dhaaba. Haleellaan isaan nurra gaggeessaa jiran kun haleellaalee gartee nu miidhaa jirtudha. Yoo isin kana kan dhaabne taate nutis warri Yuukireen akka gartee biyya teessan keessa bikka adda addaa dhawaan goonaadha. Kanarratti yoo isin hojii hojjetan nuti isin hojii hojjennaadha. Akkuma gartee isin himaa turetti lollu gareen gartee lola lachuutu gaggeessaa jirtu gaariuma takka. So lollu kun bikka lamaan haa deemu malee humnuma takkaatu lola kana warruma dhiyaatu lola lachuutu gaggeessaa jira. So tanaafi gareeleen basaastoota lachuutu oguu gartee gattaanii waliin marii godhan dhugaa walitti himuudhaaf. Dhugaa sanirraa waan gartee irra walii galanitti gara hojii jijjiiran yeroo gabaabduu keessatti. Waan irratti waliin galin lolaanii abbichi injifata. So amma gaasan bira oguu dabarre wanni ammatti deemaa jirru maali? Mootummaan Raashaadhaa Yurooppii keessa haleeluuf deemti dubbiin jettu tuni arraan tana miidiyaalee hundaatu irraa sawaa jira. Ani kalee isin himee miti. Arrammoo akka gartee heedlaayinitti mootummaan Ameerikaatis miidiyaaleen adda addaatis irraa haasawaati jiran. Keessattuu mootummoonni Yurooppiidhaa akka jechaa jiranitti nuti misaayiloota gartee kan yoo Raashaan gara keenya haleeltu taate interceptara jedhanii interceptara hin qabnu harkaa qabnu fixannee jirraadha. Warreen Yurooppiidhaa wanni isaan jechaa jiran. So dubbiin tuni dubbii laaftuudhaa miti dubbii gartee haalaan jajjabduudhaati. Tanaafi gartee amma warreen Yurooppiidhaa miidiyaalee adda addaatiin amma miidiyaan gartee New York Times jaaniin miidiyaan Reuters jaaniin waraanoota biyyoottan Yurooppii kanaa fi waraanoota neetoodhaa fa'aa dubbisaniiti oduulee kana gabbaasaa jiran. So harka qullaadha jirraa jechuu jiran jechuu warreen gartee Yurooppiidhaa. Hogguugaa harka qullaa jirra jaanii amma dubbatan Raashaan biyya feete haleeluu ni dandeessiidha Yurooppii keessa. Lolli kun akka haaree ka'u hin barbaaddu Ameerikaan. Maaliif
kuni akkuma gartee jechaa jirrutti lolli addunyaadhaa hasadaffaadhaa eegalameeti jira. Boru eegalamaa miti. Duruun eegalameeti jira. Loluma kanaatu gartee lafarra babal'achaa deema. Sani taniin gartee isinii himu itti aansuudhaan taniin isinii himuu barbaadu lola ammaan tana gara gartee Izraelii fi Libanaan jidduutti gaggeeffamaa jiru. Lolli Izraelii fi Libanaan jidduudhaa kuni inumaa gartee lolli Izraeliitu Libanaan irratti gaggeessaa jira. Malee garee lachuutii miti. Warri Hizballaadhaa ammallee haleelaan jiran deebii deebisaan jiran. Garuu mootummaan Izrael Libanaan tana gartee kibba Libanaan akka malee haleelaati jiran. Kanarratti gaa manneen namaatis, hospitaalaas, mana barumsaatis waa hedduudha gartee diigaa jiran, dildilaas diigaa jiran, waa hedduu haleelaa jiran. Kanarratti mootummaan Libanaanis irraa dubbachaa hin jirtu. Garuu immoo humnoonni Hizballaadhaa gartee yoo Izrael yeroo gabaabduu keessatti haleellaa tana kan dhaabne taate nuti deebii isaanii deebisuu malee wanni nuu hafte takkallee nu hin jirtu jaaniti arraan tana haasawaa jiran. Sana akkasitti koo gabaadhaa. Itti aansuudhaan oduun isin himu barbaadu tan Suudi Arabiyaa fi warra Huusiidhaati. Eda galgala laayivii hin dhufne malee eda galgala waraanni Huusiidhaa doonii Gaazaa tan warra Suudi Arabiyaadhaa haleelaniitu turan bahara diimaa irratti. Akkasuma sanitti haleellaalee bikka hedduu tan Suudi Arabiyaa keessaas akkasuma san gara gartee bikka waraanonni Suudi Arabiyaan deeggartu kan Yaman keessa jiru kanneenis akka jirutti haleelaati turan eda galgala. Haleellaan san inumaatu lolli haareetti gartee ka'ee jira jaanii nama hedduutu irraa haasawaa jira. Haasawoo gartee arraan tana mootummaan Suudi Arabiyaadhaa jechaa jirtuun miidiyaaleen New York Times faan akkaataa gartee itti gabaasaa jiranitti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa inumaatu amma lola miilaa gartee kana banuudhaaf deemanii jaaniitti odeessaa jiran. Lola miilaa amma gaa Hormuz Huuzii haleeluudhaaf Yaman keessa gad seenanitti haareetti gartee lola gaggeessuudhaaf deemaniidha. Ede galgala immoo yeroo gartee lola gaggeessaa turan san warri Huuziidhaa akka jechaa jiranitti doonii waraanaati dhooynee jirraas jaanii jiran. Doonii lama dhawan ede galgala dooniin takka immoo ta Gaazaati takka immoo ta waraanaati. Akka gartee odeessaa jiranitti dooniin waraanaa ta haleelamte tuni doonii Ameerikaati jechaa jiran warri Huuziidhaa. Garuu immoo maqaa Suudi Arabiyaatiin gartee tan lola gaggeessaa jirtu jechuudha. So tanarratti miidiyaaleen Ameerikaadhaa humaata kan dubbanne ilaamaan tanaa yoo gartee wanni Huuziin jettu san dhugatti doonii Suudi Arabiyaadhaa taate silaa Ameerikaa wanni gartee irraa dubbattuuf hin jirtu. Ammoo akka gartee warri Huuziidhaa jirutti dooniin tuni doonii gartee Ameerikaati maqaa Suudiitiin baharratti gartee lola gaggeessaa jirti yaaniti isaan haleelan. So bikki tuni gartee tan yeroo gabaabduu keessatti irraa dubbannu. Akka beektanitti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa doonii teenyaatu haleelamee jettee inni isin dubbattuusi information akkanaa kana gadi hin baasan. Ammoo eda galgala bahara gartee bahara gubbaarraa innaa yeroo takkafaa gartee innaa balbalina gartee dooniidhaa akkuma guyyaa fakkaatti. Akka malee balbalti dooniileen isaanii hogguu dhawamte booda bikka san gartee adumaatu bahee fakkaatti innaa ifuu keessa jechuudha. So san akkasitti qofa qabaaddaadhaa mootummaan Suudiidhaa gaa yeroo ammaan tanaatti lolaaf qophiidhaa moo qophiidhaa mitiin gartee gaaffii jajjabduudha. Garuu akka gartee odeessaa jiranitti isaan lolaaf qophaa'anii jiranidha mootummaan Suudi Arabiyaadhaa. Garee Huuziidhaa tana. Duraan pilaanni isaanii guddaan Red Sea banuudha. Red Sea bananii gartee akka dooniileen olii nagaan deemtuudha. Amma guututti gartee waan Red Sea Baabal Mandab waan cufanii jiraniif jecha kanarratti wanni isaan godhu jiran guddoon takka maali lola kanarratti jabaatanii itti fufuudha. Lola kanarratti gareen Huuziidhaa gara hundaanii nama hojii wal lolaa jirti. Garee Suudii keessa jirtu tan gartee warri Suudi Arabiyaa deeggaru waraana Yaman keessa jiru kan gartee Suudi Arabiyaan deeggartu kanaan waraana mootummaa jaaniin. Booda gartee konfiisu akka hin taaneef isiniin.
warreen huusiidha ammoo waraana huusii kanaanii waraana mootummaa jedhan. Okay? Warra sana harkaa qabu jechuudha. Lameen kun gartee gareen lachuutu wal dorgomaati jiran. Sana akkasitti qofa qabaadhaadha. Oduu itti aantu taniin isiniin barbaadu waliigalteen biyyootan Arabaa Paakistaanii hojii godhaa jiran tuni kunoo akkuma gartee amma dura tilmaamnetti arraan tana Kuwaitis itti hidhamteeti jirti. Kuwaitii fi itti gaafatamaan interior ministeerii kan biyya Pakistan Kuwaititti dhiyaatanii akkasitti gartee waliin mallatteessaniiti jiran. Waliin mallatteessuun tuni achitti hin dhaabbattu. Bahareenis as keessatti hidhamuudhaaf deemti. Achi booda Qataar gartee ammallee waliin haasawaati jiranii. Garuu gartee biyyoottan kun hundinuu agoobara nikularaa kan Pakistan kana jalatti gartee dhokachuu barbaadan. Okay? Kanaa wajjiin waan walitti gartee hidhaa takkaatu jira. Wanni walitti hidhaadhaa arraan tana biyya Iiraan Teheraan keessatti qophiidhaatu jira. Qophii islaamoota addunyaadhaa jaaniiti. Qophii guddoo tan gartee amatuu godhan takkaatu jira. Qophiin san yeroo gartee silaalolaa kana keessatti illee kunoo gaggeeffamaati turte arraan tana. Achirratti pirezidantiin Iiraan haasawaa bal'aa godheeti jira. Haasawni isaa guddaan qabxiilee 3-4 irratti xiyyeeffate. Qabxiilee isaa keessaa tan dura dursoo lolli hulii booda akka gartee marsaa tana nurra tahetti hulii booda biyya islaamaa takarraa akka biyya islaamaa tabiraa hin haleelle nuti humnoonni gartee biyyoottan islaamaa wal cinaa dhaabbannee kana guututti dhorkuu qabnaa jeeti haasawaa godhaa ture. Qabxii guddoon takka san. Lamada akkaataa gartee ammaan tana biyyoottan Paakistaanii fi Tarkii Suudi Arabiyaan faanis gartee hagoobara waliin godhatanii hagoobara kana keessatti gartee isaan kun wal cinaa dhaabbatan. Inumaatu yaanni kanaa kuni biyyoottan hedduu gartee keessatti ida'uu qabaa yaadajuu odeessaa jira. Okay? Arraan tana akka gartee yaada kanaa wajjin oduuleen adda addaa gartee gabbahaa jirtu jettutti biitika Maaleeshiyaa faan biyyoonni akka gartee Indoneeshiyaa faanis Maaleeshiyaanis biyyoottan gartee Islaamaati. Biyyoottan Indoneeshiyaa fi Maaleeshiyaa biyyoottan gartee Islaamni gaggeessaa jiru kunis akka gartee agoobara kana keessatti ida'amuu barbaadanitti odeessaa jiran. Tuni oduun ammaan tana gabbaa jirti. Silaa gartee akka breaking newsiidhaati. Yaanni kuni ni beektan. Wanni gartee anas irratti isin himu yeroo gabaabduu keessa booda deeme hujuma irratti jijjiiruudhaaf ta'anii kana himaati jiran. Inumaa gartee haasoo biraa kan inni gartee odeessa keessatti biyyoottan islaamaa kun lola gartee hogguu ta'e qofa walitti irkachuu takkaa'uu gartee walitti dhiyaachuu odoon taane lola dura ikonomiidhaa fi akkasumas waraanaanis wal gargaaranii waliin jabaachuutu gaariidha yaadajuu odeessaa jira. Mana gartee gaa nama kumaatamaatutu gartee mana san keessa jira. Haasoo isaa kana namni hedduun akka malee jaalataniiti jiran. Hogguunni gartee akkas jee haasoo. Ammasis beeka. Wanni ta gartee tan qaceellotti hubachuu qabdan. Biitii Iiraan ammaan tana namni fedhe gartee akka adda addaatti haalaalu malee humna jabduu Islaamaa addunyaa tanarraa taatee mul'atteeti jirti Iiraan. Okay? Tana shakkii takka illee godhinaa. Hogguun akkana isin hin jiru. Dhugaa biitika gartee Paakistaan faan ni jirti tan nukulara qabdu. Ni jirti. Biitika Tarkii faan ni jirti tan gartee waraana jabaa qabdu. Ni jirti. Garuu immoo Iiraan biyyoottan kan hunda bira dabarteeti jirti. Okay? Karaa dippiloomaasiitiinis dandeettii waraanaatiinis inumaa gartee propagaandaadhaanis. Okay? San bira faa dabartee Izraelii fi Ameerikaa humnoota gartee gurguddaa warra gartee nukulara qabu firraa dhorkuu isaaniitiif. Okay? Amma dippiloomaatonni gartee addunyaadhaa Iiraan keessaanii waan barbaadan arkachaa jiran yoo dhugaa dubbanne. Okay? San hunda gartee akkasii qofa qabaadhaadhaa. San bira dabartee immoo qabxiilee gartee gurguddootaniin itti dhufuu taa'utu jira. Sanis isiniif himaa. Itti aansuudhaan waniin isinii immoo arraan tana
marii Qataarii fi warri gareeleen Iiraan gaggeessaa jiran. Akkuma gartee dheengadda isinii hime itti gaafatamaan ministeertichi Haajaa Alaa isfi akkasumas gartee Prime Ministertichi kan Qatar Iiraan dhaqaa jeetiin isinii hime ture. Achi guyyaarraan tanaa achi dhaqee achitti gartee marii angaa'ota Iiraan kan adda addaati wajjin marii godheeti jira. Dursoo ministeera Haajaa Alaati wajjin marii godhee ture. Achi booda pirezidaantii wajjin marii godheeti ture. Achi booda deemee nama gartee pirezidaantii Iiraan irra jabaadha. Okay? Muhsin Razayii Qajaaniin kan gartee itti gaafatamaa nageenyaatii fi bikka bu'aa Mujtabaa Hameeniidha. Okay? Isaa wajjinis walgahii godheeti ture. Okay? Kana keessatti gaa qabxiilee jajjabduu takkaatu jira ta'in inni irraa haasawe. Wanni inni gartee Razayiidhaan je'een amma booda odoon taane mootummaan Qatar. Okay? Mootummaan Qatar biitti feeteewu lafa teenyaas qilleensa keenyaas itti fayyadamanii karaa ikoonomiitiinis akka gartee naannoo keenya jeeqan ittiin dhiifnu je'eeti haasawaa jira. Okay? Qaceloo dhagee wanni inni haasawaa jiru tun waan sabloodhaa miti beeka waan jajjabduudha. Tana keessatti mootummaan Qatar tuni tan silaa gartee bikka akka gartee manguddummaatti taatee Iiraanii fi Ameerikaa walitti araarsituu turte. Garuu Iiraan hin barbaanne isaan kun akka gartee manguddummaa taphatan. Amma gaa kana keessatti qabxiilee hedduudha ta'e isaan nama irraa haasawaa jiran. Dursoo Qatar akka gartee qoqqobbii Ameerikaan Iiraan irra keessa kana irratti hin hirmaannes himanii biti jiran. Daldalli isaanii akkuma duraanitti itti fufa. Okay? Akkasuma sanitti wanni gartee irratti walii galuu barbaadan guddoon takka tan securityidhaati. Security gaa tan Qatar gartee warri Qatar wanni isaan barbaadan akkuma silaa gartee ammaan tana Ameerika Saudi Arabiyaadhaa fi biitti gartee akka Kuwait faan agoobara wantaa jala galan kana agoobara Pakistan jala galan kana kanaa miti wanni isaan barbaadan. Wanni isaan barbaadan guddoon takka Iiraan irraa security barbaadan. Iiraan akka gartee biyya isaanii hin haleellee barbaadan. Iiraan akka gartee infrastructure isaanii hin haleelle. Gaaza isaanii hin haleelle. Okay? By the way, ilaamaan tanaa beeka Qatar gaaza nyaataatii fi gaaza gartee nyaatatti godhatanii fi manatti oomishatan akkasumas xaa'oo fa'aa oomishaa hin jiran yoo xiqqaatte baatii 6 dabraniiti jiran eega gartee hojii dhaaban. Okay? Kanaas gaarantiin yoo jiraatte malee godhuu hin danda'an. Okay? Saniifuu daddafanii gartee kontiraatota adda addaa akka gartee mallatteessaniitu jira. Kontiraatota kana hojii irra deebisuudhaaf daddafanii dursoo gaarantii argachuudha qaban. Achi booda gara hojiidhaatti jijjiiran jechuudha yoo dhagayaa jiraatan. Okay? Itti aansuudhaan mootummaan Iiraan guddoon takka gartee wanni isiin jetteen dursoo paayilatoota isaanii 3 kan Qatar keessatti gartee xayyaarri isaanii dhoomee duraa bade paayilatoota san lubbuudhaan akka jiraatan dursoo akka gartee jiran hayyama nuu kennaadhaa yaaniin nuti gartee dhaqee barbaadata. Okay? Qatar akka gartee isaan biyya san keessa jiran nuti ni jiran hin jennu garuu immoo hayyama isiniif kenninaa yaaniin dheeyxanii gartee barbaadachuudhaaf. Okay? And then qabxii erguma gartee ergummaa takka gartee galchaa inni dhaqeef saniin isiniin. Okay? Ergamni guddaan tokko kan inni dhaqeef Ameerikaatu ergate. Ministeera Haajaa kan Qatar jechuudha. Okay? Ameerikaan wanni ergateef dursoo akkaataa warri Iiraan Hormuz itti banan san irratti waan barbaadan gartee gaafadhaati ni goonaadha. Akkuma yaadatanitti warra Pakistan dheengadda itti erganiitu turte Ameerikaan warra Pakistaaniin waanuma jaansan deebisaniif
Hormuz ni banna garuu Ameerikaan gartee qabxiilee tana guutuu qabdiidha. Qabxiilee shanan tan gartee warri Iraan ibsan san. Amma akka fakkaatutti Ameerikaan qabxiilee tana guutuudhaaf sochii godhaati jirti. Duroo dursoo oduun arraan tana gabbaate akka jettutti Ameerikaan qoqqobbii Iraan irra keessattuu karaa daldala gartee saanshinii kaasuuf deemti yaanitti odeessaa jiran. Tan eenyu gaafate? Iraanitu gaafate. Yoon gaafatan torban lama moo sadi dura yeroo gartee aangaa'onni adda addaa karaa hojiidhaa dhiyaatan san aangaa'onni haareenii jechuudha. Akkasuma sanitti uggurri Hormuz irratti amma Ameerikaan keessa jirtu kana. Kanarraa dooniilee isaanii kaasuu qabanidha. Dooniilee waraanaa Ameerikaadhaa kaasuu qabanidha. Saniis Ameerikaan irratti hojjechuu eegalteetii jirti. Guututti banuudhaaf hin deeman maaliif yoo kan guutuu banan taate Iraaniitu godhaa je'eenii tanaafi gartee bananii oduu jettuutu as ba'a sanii miti. Ameerikaan akka saniin barbaaddu. Ameerikaan akka gartee ifii isaaniitiif godhanitti gartee suutatti banuu barbaaddi. Maaliif qabxii guddoodha beekaa akkuma gartee Maark Kaarniin itti qaldii godhu jiru Tirampitti akkanumatti gartee biyyoottan biraatis qaldii itti godhan itti taphatan kanan barbaadu inninis. So san hunda gartee quba qabaaddaadha. Inumaa gartee akka gartee ammaan tana jechaa jiranitti gaazoonni dooniileen adda addaa daddaftee gartee akka keessa dabartuu barbaadan maaliif bikka hedduu gaazni haalaan xiqqaachaati jira. Gaazni amma xiqqaachaa jiru gaaza gartee makiinaadhaati miti. Gaazni keessattuu Qataarii fi warri gartee akka Baareenii fi Kuweet kun gurguru gaaza xayyaaraati. Gaaza gartee hedduu qaalii hedduu barbaachisaa haa ta'e. Gaazonni kun lakkoofsaan ammaan tana magaalaa irraa xiqqaachaati jira. Yoo gartee gaazonni kun akka gartee xiqqaachaa jiru kanatti qaccallotti kan magaalaa irraa dhabamu taate daldaloonni irra hedduun gartee xayyaarri olii gadi hin deemu jechuudha. Akkasitti quba qabaadhaa. So itti aansuudhaan waan isinii himu waraana Ameerikaadhaati. Waraanni Ameerikaadhaa dooniilee isaanii gartee dooniilee waraanaa keessattuu gartee Abraham Lincoln kajaaniin doonii guddoo san naannoo Hormuz kanarraa kaasaniiti jiran. Naannoo kanarraa kaasanii amma karaa Ameerikaadhaa oofaati jiran. Kan gartee dooniileen bikka buutus dhufaa jirti jee madura isin himeetiin jira. Garuu guyyaarraan tanaa dooniileen tuni tan gartee Abraham Lincolniin kuni odoo Ameerikatti hin galle Taayilaanditti hafuura baafateeti achi dhaabbatee achirraa gartee akkasitti karaa Ameerikaadhaa deemaa jaanitti odeessaa jiran. Tanaatanii jidduugaa namni hedduun gartee sooshaal miidiyaa gubbaarratti bikka adda addaa irratti gartee wanni isaan irraa haasawaa jiran dooniin Ameerikaa tuni nama 5,000 oliin deemti. Hogguu gartee akkanatti Taayilaandi deeyxee achitti hafuura baafattu guyyaa tokko takkaa'u gartee torbaan tokko olfaa bikka san dhaabbachuudhaaf deemti. Akkanumatti gartee sa'a wayiif dhaabbatanii hin deeman dooniileen gurguddoon tun akkasi. Garuu gartee akka namayyuu odeessaa jirutti warreen doonii tanarra baatii 8 ol ta'an hogguu gartee deemanii Taayilaandi dhaqan. Taayilaandii tanatti shamarran akka jirutti gartee shamarran Taayilaand akka jiranitti gartee yeroo kuni irra baba'uuf deemanii jaaniiti odeessu. Baatii 8 ol shamarraniin waliin harkin kan baatii 8 ol lolarra jiru hogguu gartee akkanatti dooniileen tuni deemtee bikka Taayilaandii tana fa'aa deettee gartee hafuura baafattu jara kuni doonii tanarraa gabba'aniiti magaalaa keessa deemuudhaaf ta'an. Magaalaa keessa hogguu deeman reestooraantii dhaqanii kilaba adda addaa dhaqanii bikka hunda dhaqan jechuudha. Bikka kanatti shamarran gartee naannoo sanii akka jirutti gartee dhukkeetti kaasuu deemanii jaaniitti odeessaa jiranii kuni waanuma dhugaati. Wanni kun ni taati amma duraas taatee jirti waan haaraa miti yeroo hedduu taati yoo yaadattan cinaan keessan qabeetan natti fakkaattu garuu
dooniileen Ameerikaa tuni gartee Jabuutii fa'aa gudhaytu Jabuutii isa gudhaytu waan akkanaa sana ni godhan hunda isaaniitii godhaa okay yeroo takka hogguu Jabuutii fa'aa dhaqan gartee ilaa Finfinnee fa'aa dhufan vakeeshinaaf jarri kun okay Finfinneedhaas magaalaa Dirdaawaatis bakkeeyyuu deddeeman warreen waraanni Ameerikaadha anyways wanni kanaa tuni gartee bakkeeyyuutti dalagamti akkamma odeessaa jiranitti jarreen kun gartee ifiifuu warra baatii 8 ol hafuuran baafatanii gartee tanaafuu hogguu gartee ma Taayilaandii dhaqan akka gartee isaanii waa hin arkinitti gartee akka Ameerikaa dhufan hin barbaadanidha dubbiin okay dursoo Taayilaanditti hafuura baafachiisaniiti achi booda gartee hogguu isaan gammadan booda walii qabanii karaa Ameerikaadhaa fiduu deemanidha yoo isinii galtee wanni jechuu jiru okay akkasii qofa qabaadha miidiyaaleen gartee akka gabaasaa jiranitti mootummaan Israa'el lola gartee amma kibba Libanaan kanatti gaggeessaa jiran kuni lola kana gartee ceasefire cabsaniiti lola kana gaggeessaa jiranii jaaniiti Israa'elitti qubalaachaa jiran wanni tun islaais haariyaa miti mootummaan Israa'el bikka hundattuu gartee nama waliin ceasefire goote marii gartee lola dhaabuu tana ta waliin godhan hunda isaanumaatu dura diigaa lola kana marii tana diiganiituma lola deebi'an okay tanarratti immoo wanni namaan tana gartee adda taate yoo xiqqaatte bikka namni 9,000 ol jiraatu haleelaa jiranii naannoo kanatti gartee naannoon tuni naannoo silaa gartee mootummaan Israa'el nuti asitti lolan goonu jaanii duruun dubbatanii jiranii amma asis gareen H groupiidhaa takkaa gartee Hizballah warri jaaniin san naannoo kanatti nuti hin eenyu ummata jechuun like disarmi goonee jirra jaaniiti dubbatanii jiran naannoo kana keessa waraana keenya waraana gartee meeshaa waraanaa qabu keessaa baafnaa okay ja'aniiti duruun walii galtee irratti mallatteessanii jiranii jaaniiti dubbachaa jiran garuu immoo Israa'el gartee lola kana jabaattee itti fufaati jirti okay tanarratti gartee nama hedduutu ammaan tana Iiraan irraa yaade eeggachaa jiran Iiraan hamma gartee Israa'el akkana lola kana gaggeessitu hana caljetteetti eedimoo akka gartee amma duraatti karaa gartee chaanala dippiloomaasii saniin Ameerikatti himtee Ameerikaan gartee akka Israa'eliin lola kana dhaabdu goosiftii jaaniiti gartee karaa Iiraanitti gartee achi gargalanii jiran jechuudha okay so san akkasitti qoo qabaadhaa okay warreen gartee boodara dhuftaniif isinuma yaadachiisuudhaafi footoon as duuba jirtu tuni pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump fi Kanadaa Prime Minister Kanadaatitu haalaan gartee wallolaa jira wallolli isaanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti bikka gartee leekii kana leekiin kuni gartee Lake Ontario jedhama Kanadaadhaa fi Ameerikaa jidduu jira leeka kana gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa American Lake jeeti maqaatti jiree jira okay ani numaatu ni ajaa'iba kan sila gartee Trump Lake jee maqaatti hin baasin inni immoo gartee leeka Ameerikaatti jeeti gartee Trump maqaa jijjiiree jira eegi gartee Trump akkas godhee arraan tana itti mallatteesse booda Prime Minister jiji Kanadaatis leekuma kana leekuma isaanii jechuudha fuudheeti gartee Lake Hormuz godhee maqaa jijjiiree jechuudha isinii galtee dubbiin amma isaan lameen gartee kanarratti wallolaa jiran garuu immoo dubbii guddoon tan gartee leekaa ta'e miti dubbii guddoon tan daldalaa fi akkasuma sanitti lafa Kanadaadhaa taniin isin jechaa jiru tana sanirratti gartee ta'e isaan yaa'ii godhaa jiranii warreen kana durarratti waan hin haasaa tureef jecha irreedduu keessan gartee ittiin dhaqqabne itti aansuudhaan reefuun tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee Iraan irraa waa hedduudha haasa'ee jira okay dursoo Iraan yeroo ammaan tanaa haalaan rakkattee jirti jeeti odeessaa jira akkasuma sanitti inumaatu gartee waraana isaaniitiif illee horii kafaluu dadhabanii jiran jechuu jira egaa wanni haareen hin jirtu waanu amma dura jeesanii irra deddeebi'ee haasa'aa jira okay isin galtee irra deddeebi'ee haasa'aa jira kanarratti gaa mootummaan Iraanis yaadota gartee jajjabaadha ta'isaan gartee deebisaa fi jiranii sanirratti wanni gartee Trump godhaa jiru
dubbachaa jiru. Lafarratti qabataman humaata kallee hin jijjiirtuu jaanitii odeessaa jiran. Waan Hormuz banuu hin dandeenye waan ammaasis gartee boombilee bahara keessa jirtu guuruu hin dandeenye nagee gartee banaadha akkana jaanituma yaa'ii godhu jiraniidha. Okay? Tanaatan yidduu mootummaan Iraan guyyaarraan tanaa doonii takka haleelteeti jirti. Okay? Dooniin san tan Ameerikaan dabarsuudhaaf gartee karaa Omaaniin karaa Oman gama gartee Hormuz gama gadii jechuudha. Achiin gartee dabraa jetteeni ajajitti kan ittisanii ajaja gartee Ameerikaadhaaf fudhatanii dabruudhaaf kaan garuu warri Iraan doonii san haleelanii doonii san inumaatu gaazallee gartee baharratti gannaqaa jirti yaanitii odeessaa jiranii sani. Tatti aantu breaking newsiidhaan isinii hima. Breaking newsiin taniin isinii himu breaking newsiin taniin isinii himu mootummaan Ameerikaadha inumaatu gartee horiilee gurguddoo kan horii gartee maallaqaa kan asirraa fuudhanii biyya Iraaq geessan. Okay? Doolaara gartee yoo xiqqaattee baatitti hoggu lama faadha doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu xayyaarra fe'aniiti biyya Iraaq tana geessan. Akka gartee oduun arraan tana gabbaate jettutti doolaaroonni gartee mootummaan Ameerikaadha asii fuutee Iraaqiif geessaa jirtu kuni cinaan isaa Iraaniif kan namaa jaanitii odeessaa jiran. Okay? Kana inumaatu gartee basaastota Ameerikaatu irra dhaqqabee jira. Akkamitti yoo jettan mootummaan Ameerikaadha doolaara gartee dursoo gaazni gartee Iraaq gurguramu kuni doolaaraan gurguramu. Doolaarri kuni deemee Ameerika gala. Okay? Egaa Ameerika galee bajeta gartee Iraaq kana Ameerikaatutu maallaqa kaashii geessaaf xayyaarra fe'anii jechuudha. Baatitti hoggulama. Amma gaa mootummaan Iraan tuni hariiroos gartee jabduu waan mootummaan Iraaq tanaa waliin qabdu jecha akkuma gartee kaampaanoota warra Iraaqitti hogguu gartee mootummaan Iraaq tuni caalbaasii doolaaraa gootu isaanis maqaa adda addaatiin keessa seenaniiti caalbaasii tana mooyan or injifatan. Okay? Hogguu injifatan doolaara gartee hanga gartee isaan injifataniitu kan namaaf jechuudha. Yeroo hedduu gartee gaa ni beektan biyya teenyattis mootummaan baankiin commercial baankii Itoophiyaadhaa ni gooti dan doolaara caalbaasii baasuu kana wanni godhaniifis daldaloonni gartee akkaataa doolaara biyya keessaa itti bitatanii biyya alaa deemanii meeshaalee itti bitan jechuudha. Saniifi godhan. Okay? Duba gaa mootummaan Iraan tooftaa tanaanii doolaara gartee biiliyoonaan lakkaa'amu Iraaq irraa fudhatanii akkasitti gartee akka barbaadanitti meeshaatti bitatanidha. Okay? Kana hundaa gartee arra maaltu as baasee yoo jettan mootummaan Ameerikaadhaa torban kana keessa qaqqabbii gartee faayinaansiidhaa tan daldalaa gartee akka warri Iraan kuni doolaarumaa ittiin fayyadamne godhuudhaaf hojjechaa jiran. So karaan gartee isaan irra qabuu dadhaban karaa kana faadha. Karaa kana immoo amata dheeraadhaaf itti fayyadamaa turte jaanitti odeessaa jiranii tanaas gartee dhaga'uudha qabdan. Okay? Itti aansuudhaan oduun isinii himu. Okay, let's see. Haasawaa reefuun tana dubbii himaan paarlaamaa Iraan haasawaa ture. Haasawaa san irratti inumaatu gartee daayirektii itti gaafatamaa tireezarii Ameerikaadhaatiif deebisaa jira. Isaan akka juutti waan gartee mootummaan Ameerikaadhaa Iraan irratti inni hojjanni jettee godhaa jirtu. Inumaatu gartee Iraan if duuba deebisuu odoon taane Iraaniif akka gartee isaan caalatti hojjetan godhuudhaaf hamilee kennuuf jirti je'eeti gartee reefuun tana odeessaa jira. Wanni inni jechaa jiru guddoon takka mootummaan Ameerikaadhaa
karaa gartee ikonomiitii fi karaa faayinaansiitiin waan amma dura gartee godhanii nu kuffisuu hin dandeenye amma yeroo nuti injifannee karaa lolaatiinis akkasumas karaa gartee hariiroo adda addaa gaggeessuudhaanis kana keessatti kuma yaadattanii guyyaa gartee haleellee mootummaan Paakistaan nuti daldala keenya kan Iiraan hojii qabnu hin murru jaanii duruu Ameerikatti himanii jiran. Ameerikaan sanitti gammachuu hin qabdu. Okay? So akkasii sanis quba qabaadhaadha. Akka gartee inni haasawaa jirutti mootummaan Iiraan inumaatu ammaan tana gartee daranuu injifachaa jirti malee amma wanni Ameerikaan godhaa jirtuun if duuba nun deebisu jechaa jira. Okay? So kuni gartee kan internal consumption waan jaaniin biyyoota isaanii gartee biyya isaa keessatti politika biyyaatiif itti fayyadamuu faadha. Kanaaf gartee waan akkanaa tana haasawaa jira. Miidiyaa warra Iiraanii wajjin waan haasawaa jiruuf jecha. Okay? Taitti aantu taniin oduun isinii barbaadu jira. Okay. Oduu taniin isinii muutan I think maybe tana xumurraa hagoonu. Oduu xumurraa irratti taniin isinii mootummaan Ukraine guyyaa keessattuu gartee pirezidaantii Ukraine guyyaa kaleedhaa ibsa gartee ajaa'ibaa tokko akkaawuntii isaa tan social media irratti maxxansee jira. Ibsi isaa san Chaayinaan akka gartee isaaniin ayyaana indipendensiidha. Takao ayyaana gartee walabummaa isaaniitiif jecha baga isin gammachiisee jechuuniif Chaayinaadhaafi dhaamsa erga pirezidaantiin Ukraine kun. Okay? Kana keessatti wanni inni gaafachaa jiru qabxii guddoon inni gaafachaa jiru mootummaan Raashaadhaa lola kanarratti gartee jabaattee itti fufaa jirti. Lolli kuni diigumsa malee humaata akkallee lafarratti hin jijjiiru. Nutis gartee kophatti akkuma biyya teenyaatti gartee jiraachuu barbaanna. Isaan kana gartee mee atiitutti dhiyaataati. Nurraa gaafadhu akka gartee lola kana dhaabanii. Okay? Akkas jeeti gaafachaa jira jechuudha. Akkana jechuun karaa afaan politikaatti nuti harka kennuudhaaf qophooynee jirra. Mee nu jidduutti haasaweetiti akka gartee tarmii irratti gartee harkatti kenninu san nu gaafadhuuti akkasitti lola kana haa dhaabnu jeeti gaafachaa jira jechuudha. Okay? So wanni tunii fi wanni gartee itti gaafataman CIAdhaa daddafee gartee Raashaa dhaqeef wal fakkaatti. Maaliifi mootummaan Ukraine tuni akka amma gartee lolli kun deemaa jirutti humaata akkallee gartee Raashaa irraa fiduu hin dandeessu. Raashaan waan injifachaa jirtuuf jecha Raashaan ammaan tana akkaataa gartee warri Ukraine kun harkatti kennatu barbaaddi. Harkatti kennachuu kana qabxiilee irratti walii galaniitu jira. Wanni Raashaan barbaaddu jechuudha. San keessaa maali? Mootummaan Ukraine tun takkaa'u gartee biitii Ukraine tun akka neutral taatee jiraattu. Takkaa'u akka gartee gareeleen warra Yurooppiidhaatis isii tanatti ittiin fayyadamne akkasuma sanitti gareeleen Raashaanis akka ittiin fayyadamne. Okay? Isiin tuni Raashaafis warra dhiyaatiifis biyya gartee jidduu jireessa takkaa'u gartee biyya neutral taate. Okay? Akka taatu barbaadan. Raashaan yoo akkasan taatu taate nuti lola dhaabuudhaaf qophiidha jechaa jirti. Okay? Tanaan mallee hin jenne amata lama dura ja'an. Garuu immoo lolli kun gartee daranuu jabaateetuma itti fufee jira. Kana kan godhees warra Yurooppiidhaati. So san gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni takka gartee taniin isin yaadachiisuu barbaadu irra deebiitiin isinii himaa haleellee isinii himeetiin ture tan gartee keezii immigireeshinaati. Okay? Keezii immigireeshinaati irraa waa lama taniin isinii himu. Warri gartee mana keessa jirtan halee gartee nama hedduutu hin dhageenii gama duubaatiin gartee waan san viidiyoo irra waraabititti nu gadhiisii Jamaal jettanii na gaafachaa jirtanii viidiyoo irra waraabuu hin dandeenye tiktaakiin gartee waan na dhorku jiruuf hin beekne. Garuu qaceloo dhageeffadhaa. Mootummaan Ameerikaadhaa warra immigiraantii viizaadhaaf qophaawaa jiru takkaa'u gartee appilikeeshina naqatee jiru akka jirutti dhaabaniiti jiran. Akka jirutti tokkoo fi lamaa miti warra gartee amma dura naqateefis warra gartee ganaa naquu deemuufis guututti dhaabanii jiran. Sana akkasii quba qabaadhaadhaa. Immigiraantii viizaan
nama gartee qacolatti addan beeneef immigiraantii viizaan nama gartee biyya keessa jirturraa daarektii Ameerikaa dhufu jechuudha. Karaa baqatummaatii miti. San guututti dhaabaniiti jiran. Akka gartee irraan tana oduu takka reefuun tana baasan jettutti rakkoolee immigiraantii viizaadhaa kana dursoo sirreessuu barbaanna. Achi booda gartee waan nuti sirreessine san irratti namni haareetti gartee irra deebi'ee appilikeeshina isaanii haa naqatanii jechaa jiran. Takka sani. Tan lamadaa immoo tan warra gartee Ameerikaa dhufee asitti karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii ogguun akkana isiniin jiru takka karaa suduudumaan Ameerikaa warra dhufee asitti viizaan isaanii expire ta'ee keezii assaayilamaatiin viizaa warra harkate. Viizaan kuni Ameerikaatti teessu jechuudha. Kaan ammoo warra miilaan tooftaa adda addaatiin biyya tana dhufe. Hogguun akkana isiniin jiru Ameerikaa miilaan dhufuun dhaabbattee jirti isiniin jechuutu hin jiru. Warri murataan kan murate ammallee miilaan seenaatuma jiran. Awwaniin isiniimu jiru warreen gartee miilaan Ameerikaa seenan kana kan assaayilama harkate. Kan gartee karaa adda addaatiin Ameerikaa dhufanii asitti gartee viizaan isaanii expire ta'ee boodarra viizaa apply godhan. Nan viizaan kannameef san hundaa'uu guututti gartee cancel godhaniiti guuranii karaa gartee biyyarraa dhufanitti deebisuuf deeman. San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isinii jechuudhaaf. Dhageeyaa jirtan. I think